Gammaddee baga walumaan gammanne. hayyee politikii yeroo dheeraaf akka barbaadaa turte kana dura dubbataa turte namoonni kan isaan baruu barbaadanii miira akkamitti uume buufata xiyyaaraatti yeroo wal agartan maal waliin jettan? Miira isaa jechaan ibsuu rakkisaadha. Jechi miira sana ibsuu danda'u hin jiru garuu waan dirqama namatti himuu qabduuf gammadeen ture jettee darbita. Sana achi garuu miirri jechi miira kana ibsuu hin jiru. Gammadeen ture baay'ee. Waggaa gamiif adda baatan isin? Almost waggaa 16 adda baane. Waggaa 16 booda wal argine sheefa. Amma yeroo jalqabaaf qaamaa wal agartan malee karaa miidiyaa hawaasummaa wal agartanii beektu moo reefuudha waansaa? Edda wal argine almost 8 akkas tureera. Edda social miidiyaadhaan wal argine. Qaamaan garuu amma wal argine. Barbaachishee hagam ulfaataa ture? Barbaachisaa baay'ee ulfaataa ture. Ani obboleettii keetii baay'ee jaallattu sadillee ijoollummaadhaan namni gaafa sibuukii ishee fudhatu baay'ee safar gootaa ishee barbaaduudhaaf waaqayyoof haa galatoo qaba. Waggaa 16 almost daily barbaadaa ture. Kanaaf amma kan isin wal agartan yoomi? Kaleessa akka lakkoofsa keenyaatti kaleessa ganama. Tole. Isheenis obboleettii keetii waa'ee keessi yaaduun dhiiftu waan sitti dubbattee qabdi waan sammuu kee keessatti hafe? Amma yoonaan nan barbaanne jedhee gaafadhee ni ture. Nan sodaadhaan ture. Waan lubbuudhaan jirtan iyyuu natti hin fakkaatu. Nan sodaadhaan ture. Isin barbaadee dhufeen biyya dhufee yoo lubbuudhaan isin dhabe achi wada jiraachuu na rakkisaa jedheen sodaadha ture. Akkamiin akka adda baatan namni baruu barbaada tarii yoo gabaabsinatti himuu dandeesse? 3 turre nuti. Abbaa fi haati keenya du'anii gaafa isaan du'an namni ishee guddisuu hin jiru ture. Isheen daa'ima turte hunduma keenyarraa. Kanaaf namni ishee guddisuu hin jiru ture. Carraan kun yeroo argamu yaa nutis daa'ima turre kanaan irra deemte jechuudha. Guddifachaadha fudhatamte akkasii? Guddifachaadhaan fudhate. Tole yeroo adda baatan umuriin ishee meeqa ture? Yeroo isheen asiidenti waggaa 4 hafeedha. Bakki isheen dhatte biyya akkamii tarii afaan biraa bartee dhuftee akkamii walii galaa jirtu? Biyya Faransaay deemtee afaan 3 dubbachuu dandeessi. Tole. Afaan Faransaay, afaan Ispeenii fi Ingiliffaa dubbachuu dandeessi. Ammaa fi Ingiliffaa walii galaa jira. Obboleettii kee wajjin Ingiliffaa haasaa jirta? Ingiliffaadhaa walii gala. Baay'ee bareeda. Amma jala bultii ayyaana jala jirra. Kana dura ayyaana akkitti kabajaa jirtu ni jira. Inni baranaa siif addaa? Inni baranaa abjuu waggaa baay'eetu dhugaa ta'e. Inni baranaa baay'ee adda. Akkamiin kabajuu si'aatti? Amboo deemna amma boru. Amboo deemna. Amboo namoonni safaraa jiru. Namoota safaraa sana faana Ambootti kabajnaa jechuudha. Tole. Amma maatiin kee namoota 3 ta'uu natti himte namni tokko eessa jiru? Obboleessi koo tokko waggaa 6 akkas dhukkubaanidha lubbuun darbe. Lubbuun hin jiru. Waaqayyoon sin jajjabeessu. Tarii waa'ee maatii keetii tiktookeraa ergaatii dabarsuu namni si beekuu danda'a. Namni reediyoo dhaga'u nama feesbuuk irra hin jirres ta'uu danda'a. Waati ee'uudha akkamiin of ibsita? Waan tiriidantii Oromoo naan jedhu. Sooshaal miidiyaa influenceridha. Sooshaal miidiyaa irratti wantoota waan akka qoosaa koomedii skit hojjechuudhaan beekama. Raachitas ta'e isaan na beeku. Tarii waa'ee haadha keef abbaa kees yoo natti himuu dandeesse? Ani yeroo abbaan koo du'u umurii 5 ture. Achiin booda waggaa 5 booda immoo haati keenya duute jechuudha. Kanaaf maatiin obbolaan kee kan gargar ba'uu jalqabe gasiitii jalqabeeti? Jaarmeen koo duute. Wanni guddaan amma barbaacha yeroo dheeraa ija godhatee wal arguu keessanii baga wal gartanii baga gammaddanii ayyaana gaarii siif haa ta'u tarii ergaa dabarfattee yoo qabaatte? Nama hundumaaf ayyaana gaarii jedha. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyiseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyaa fi jaalalli isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu hin nuffinaadha. Viidiyoo kiyya sheer laayik gochuudhaan akka na jajjabeessitan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Warroonni maatii Fayyisee taatan viidiyoo kiyya sheer laayik gochuudhaan kan na jajjabeessaa jirtan guddaa galata qabdan isiniin jechuu hin daganne. Warroonni maamila kiyyatti makamuu barbaadan Fayyiseetuuf jettanii gara YouTube chaanaala kiyyaa yoo dhuftan manni kiyya keessan isissimachuun jaalataanaa dhufu jecha. Egaa har'a viidiyoo 2 qabadhee isiniif dhiyaadhe. Inni tokkoffaan baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin ayyaana Faasigaatiin isiniin gahee obbolaawwan keenya kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti baga ayyaana Faasigaatiin isin gahee amiin baga wajjumaan nuun gahee kan bara kanaan nu gahee bara dhufus akka wajjumaan nuun gahu abdiin qaba.
Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin yookiin ayyaana Faasigaatiin isin ga'een isiniin jedha. Bakka jirtanitti hordoftoota amantaa kiristaanaa yookiin ortodoksii tawaahidoo kan taatan hunduma keessan baga ittiin isiniin ga'e isiniin jechuun jaaladha. Egaa bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo lamaan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira isiniin jedhee tokkoffaa baga ittiin isin ga'e isiniin jedhee jira. Amiin baga wajjumaanuu nuun gahe. Inni lammaffaan immoo torbee kana guyyaa 3 dura ajandaa ta'ee Itoophiyaa guutuu bira darbee biyyoota birootillee kan gammachiise waa'ee Raachee Tasfaayee obboleettii isaa waggaa 16 barbaadaa ture abjuu waggaa 16 booda hiikame kan namoota hedduu gammachiise dhugaa dubbachuudhaaf namoota hedduu kan gammachiise gammachuu bira darbee namoota hedduu gammachuu yeroo tokko gammachuun boo'ichaa jira. Namoonni tokko karaa boo'ichaatti gammachuu bira darbanii kan boo'atantu jira. Egaa dhugaa kun gammachuu hangana hin jedhamnedha. Obboleessa keenya Raachee Tasfaayee baga waaqayyo gooftaan guyyaa obboleettii keetii wal si argisiise guyyaa eebbifamaa siif godhe. Waggaa 16 obboleettii isaa barbaadaadhaaf iimeelota adda addaatiin barbaachaa kan ture akka carraa ta'ee ji'a 8 dura argatee sooshaal miidiyaa kanarratti waliin haasa'aa turuudhaan amma immoo qaamaan wal arguutu dhufe jechuudha. Wanti hunduu obsaan yoo obsi jiraate wanni hundi hin ta'a. Egaa obboleettii keenya Raachee Tasfaayee jechuudha. Osoo hin ifatiin obboleettii isaa kana argachuudhaaf osoo hin ifatiin yeroo hundaa barbaaduudhaan baay'ee nama gammachiisa. Egaa Raachee Tasfaayee irraa wantoota baay'ee barachuu dandeenya. Fakkeenyaaf jechuudha Raachee seenaa isaa kanaan dura intarviiyuu gammadaa shuu irratti yoo argitan seenaa baay'ee nama gaddisiisu. Isa hunduma keessa darbee har'a jechuudha osoo nama tokko of cinaadhaan qabaatiin maatii tokko osoo of cinaadhaan qabaatiin obboleettii isaa barbaadee argatee hanga kana abjuu isaa galma ga'uuf jechuun waaqayyo baay'ee kan nama gammachiisu baay'ee kan nama gammachiisu namoota akkasaa haadhaaf abbaa malee jiranii fakkeenya gaarii kan ta'u jennee kan abdadhuudha. Namoota hedduudha fakkeenya ta'uu kan danda'u namoota haadhaaf abbaa hin qabne miti namoota haadhaaf abbaa obbolaa qabaatanii yeroo baay'ee namoota hin qabne jedhanii illee akka fakkeenya ta'utti ani kanan abdadhu. Egaa Raachee dhugaa waaqayyoo bakka gammaddee amma kaa garmaamuun jedhe innoo ganama har'aati komentii wayii jalatti amma gaa garmaamuun jedhee dhugaa waaqaa bagaa gooftaan abjuusaa waggaa 16 isaaf hiike kun kana caalaa gammachuun hin jiru. Baay'ee kan nama gammachiidha. Isa caalaa Oromoon jaalalli raachuudhaaf Oromoon qabu gamanuma gochuu dandeessuun fayyadamee Oromoo kan ta'e dhugaa Raacheen kan wantoota baay'ee hojjetee jira. Haa ta'u malee jechuudha akkuma inni Oromoo jaalatu Oromoon illee kumaatamaan akka isa jaalatu asirraa illee bartee jira jaalala Oromoo isaaf qabu jechuudha Raacheen. Egaa viidiyoon irraa akka fudheessin dhiyaate kanuma viidiyoo biraatan akka walitti deebinutti nafaannaa turaadha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa turaadha.